Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee mana barumsaa bultii addaa dubartootaa sadarkaa lammaffaa Teegee Mananitti duulli qulqullinaa mata duree mana barumsaa koonan qulqulleessa mana barumsaa qulqulluu fi miidhagaa ta'etti nan baradha jedhuun geggeeffameera. Hawaasni mana barnootaa Teegee Manan yaada isaanii Addis Miidiyaa Neetwoork Addis TV'f kennan akka jedhanitti hawaasni mana barnootichaa sosochii duula qulqullinaatiin otoo hin daangeffamin qulqullina naannawa isaanii eegaa akka jiranidha. Doormii keenyaa fi iddootti jiraannu sirriitti qulqulleessinaa piroograamiinis nu ba'ee kilaasiidhaanis doormiidhaanis waliin taanee qulqulleessuu irra jirra jechuudha. Manni barumsaa keenya qulqullinaa waliin wal qabatee ambaasaadara qulqullinaa ta'uu qaba jedheen yaada. Qulqullinaan homaa shakkii hin qabu. እና ቁልቁልኒ አኩማ አርጋማ ጅሩ ሀረ ቁልቁልናፍ ማኔ ጅራ ኑቲሲ ቁልቁልኒ መደበርኖተ ኬኛ ጉያ ቶኮ ቆልፋቱን ታኔ የሮ ሁንዱማ እንቁልቁላ naannoon fi qulqulluu ta'uun sochii hawaasummaatiif faayidaan qabu olaanaa ta'uu kan dubbatan barattoonni fi barsiisonni kunneen haalli baruuf barsiisuu si'ataa akka ta'uuf gumaachi qabu olaanaadha jedhan. Naannoon keenya qulqulloofnaan nutis ofii keenya sammuun keenya qulqulluu ta'ee barachuu dandeenya yaada tokko malee yaada nu fudhatu tokko malee barachuu dandeenya. Faayidaan iddoo qulqullina jiru barachuun akka sirriitti barumsa keenya fudhannee akkammoo qabxii guddaa galmeessisnu kan nu gargaaru natti fakkaata. Haala barnoota irratti dhiibbaa geessisu keessaa qulqullinni isa tokkodha. Barataan qulqullina haalli naannoo isaatii qulqulluu ta'ee kee barate dandeettii isaas guddaa ta'a. Hojii gaggeessituu olaantuun kutaa bulchiinsa magaalaa Gullallee Aadde Qonjiit Dabalaa barattoonni abdii egeree biyyaa ta'uu isaaniitiin hojiin ammaan tana isaan irratti hojjetamu bu'aa boriitiif faayidaa olaanaa kan qabudha jedhan. Barattoonni bor biyya kan dhaalan akkasumas biyya kan hooggananidha. Kanaafuu dhaloota irratti hojiin hojjennu jijjiirama itti fufaa fuula duratti fufuuf kan gargaarudha. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalam Mulaatuu gama isaaniin hawaasni manneen barnootaa naannawa itti jiraatan balfarraa qulqulleessuu akka qaban eeruun yaadni qulqullina naannawaa fi balfa dhabamsiisuu jedhu sirna barnootaa keessatti akka hamatamu taasisuun danda'amuu dubbataniiru. አካባቢ ጽዳትና ቆሻሻን ማስወገድ የሚለው ትምህርት ስርዓቱ qulqullina naannoo fi balfa dhabamsiisuu yaadni jedhu qaama sirna barnootaa keessaa tokko taasisnee jirra. Yaadni kun yeroo qaama sirna barnootaa taasifamu barattoonni naannoo isaanii qulqulleessuu fi ofii isaanii xuraawaa irraa fageessuuf beekumsaa fi dandeettii akka argatan qalbeeffameeti. Hawaasaa fi naannoo isaanii barsiisuun qulqullina naannoo fi ofii isaanii akka eeganis yaadame. Itti aanaan kantiibaa fi hoogganaan biiroo hojii intarpiraayizii fi misooma industirii obbo Jaanxiraar Abbaay sochiiwwan manneen barnootaa qulqullina irrattis ta'ee dhimmoota hawaasummaa biroo irratti taasisan fakkeenyummaan isaanii olaanaa ta'uu kaasuun sochii naannoo ofii qulqulleessuu kana yeroo hunda itti fufiinsaan raawwachuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. በከተማችን ውስጥ ያሉ ትምህርት ቤቶች የሚያደርጉት የጽዳት ንቅናቄና እንቅስቃሴ ለሁሉም ማህበረሰብ ሞዴል ናቸው. sosochiin qulqullina manneen barnootaa magaalaa keenya keessatti argaman taasisan hawaasa hundaaf fakkeenyadha. Sochiiwwan gumiidhaan taasisnu dabalatee sochiiwwan biroo manneen barnootaa keessatti taasisnu guddina hawaasa keenyaaf gumaacha olaanaa qabu. Kanarraa ka'uun sochii qulqullina manneen barnootaa keessatti eegalle kana itti fufiinsaan raawwachuun barbaachisaa ta'a. Duula qulqullinaa kanarratti hawaasa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Teegee Manan dabalatee aangawoota olaanoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi namoonni bebbeekamoon argamuun mooraa mana barumsichaa kan qulqulleessan yoo ta'u duulli qulqullinaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee 2000 ol keessatti eegalame ji'oota 3 kan ture ta'uunis ibsamee jira.